Magaba kanilma kanafura qulqullu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif galanni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa gaafa waamnu maqaan ishee kan hin dagatamne Yesuus gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan taate giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomu nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni wareegamtoonni maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Ayyaana fannoo Kiristoos waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya gubaan fannoo Kiristoos fulbaana 16 ayyaanni fannoo argamu Kiristoos immoo fulbaana guyyaa 17 ni kabajama. Kanaati wal qabatee barsiisni mana kiristaanaa kanatti maalluun jetti kabaja ayyaana fannoo Kiristoos jechuu dandeenya. Sanarraa kaasee gaa fannoon seenaa danuu dabarsee ayyaanni isaa akka kabajamu beeraawwii ba'al yookiin immoo international ba'al ayyaana kalaandariitiin akka biyyaatti kabajamu ta'ee manni kiristaanaa keenya waggaa waggaatiin fulbaana 17 ni kabaji jecha. Keessumaa ayyaana damaraa kan jedhu wal qabatee jechi damaraa jedhu maal jechuudha? Damaraan yeroo hundumaa ayyaana fannoo wal qabatee gaafa 16 damaraan hin gaggeeffama, gaafa 17 immoo ayyaanni isaa hin kabajama. Gaafa 16 ibsaan hin gubama, gaafa 17 ayyaana. Ayyaanni masqalaa ayyaana damaraas jedhameetu barsiifama. Abbaan ayyaana kanaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati jedha. Kun immoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaafa taatu ba'aaluu sadarkaa addunyaatti sadarkaa Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in sadarkaa addunyaatti kan kabajamudha jedha. Biyya keenya alas biyyoonni garaagaraa ayyaana kana ni kabaju jechaadha. Illeenin egaa qulqulleetti illeenin gara Yerusaalemitti kan isheen deemte mootittiin illeenii Yerusaalemin geessee waa'ee fannoo Kiristoos yeroo qorattu Kiraakoos kan jedhamu jaarsa beekaa yookiin immoo jaarsa dulloomaa argitee jedha. Bakka fannoon Kiristoos jiru gara bakka ta'e eessa akka ta'e kallattii kam akka ta'e gaafatteetti. Kanaan booda akkana jechuun deebiseef gaarawwan sadan kana keessaa kan ta'e jedhu jedhee deebiseef. Isheenis subaa'ee qabattee sooma sagada qabattee kadhattee ergamaan Waaqayyoo illeenii jedhee ishee waamee mul'ataatiin isheetti meera. Luboota uffata lubummaa uffistee kadhannaa taasistee kadhannaa ixaanaa kadhachiistee ixaana qabachuudhaan damaraa hojjettee ibidda qabsiistee aarri damaraa sanaa immoo lafa fannoon Kiristoos jiru fulbaana guyyaa 16 dhaqee tuqeeraa jedha seenaa gaabana kiristaanaa keenyaati. Ibsaa walitti guurtee damaraa yookiin chibboo kan jennu qopheessitee luboota uffata kabajaa uffistee kadhannaa ixaanaa kadhannaa taasistee gaafa 16 fulbaana 16 lafa fannoon jiru mallattoodhaan aarri gahee sagadee gara aaree hamsamiitti akka inni ol ba'e seenaan mana kiristaanaa keenya nutti hima. Kanaatii booda fulbaana 17 qofforsiisuu qochisiisuu eegaraa Maggaabit eebila jechuudha. Maggaabit jechuun amajjii
guraan ala eebila. Eebila guyyaa 10 bakka inni awwaalameeti baasteetti. Fannoon Kiristoos yeroo ba'u immoo akka aduu kan ifu addunyaa kan ibse waliin immoo kan awwaalaman kan shiftoota yookiin immoo saamtota lammanii irratti fannifaman waliitiin fannoo Kiristoos arganiiru. Haa ta'u malee garuu garaagarummaan fannoo saamtotaa fi fannoo Kiristoos maalidha jennee gaafa ilaallu inni kan Kiristoos warra dhibameen gaafa tuqan hin fayyisa. Warra goboo diriirsaa ture, jaamaa ija banaa ture. Kan isaan sana fayyisuu hin dandeenye. Kanaan adda baafatanii fannoon Kiristoosii fannoon saamtotaa garaagarummaan isaa beekameeraa jedha. Maarreegaa eebila guyyaa 10 fannoo kan isheen argatte qulqulleettiin illeeni magaalaa Yerusaalemitti immoo mana qulqullummaa guddaa hojjechiistee achi magaalaa Yerusaalem keessee fannoo Kiristoos ergameen booda magaalaa Yerusaalemitti galchitee mana qulqullummaa guddaa ta'e ijaarsistee keesseetti jedha. Addunyaa keessa kan jiraatan kiristaanonni hundumtuyyuu gara Yerusaalem deemuudhaan fannoo Kiristoos irraa eebba argachuu eegalan. Kana kan laalan Ahizaaboonni fannoo Kiristoosin kan hin amanne gantoonni kiristaanonni akka ittiin hin fayyine akka isa duraa warreen Ayihudootaa Ahizaabotaa kan jedhaman Fariisonni Yerusaalemiin dhaalanii fannoo Kiristoosin mana qulqullummaa cabsanii fannoo saamanii fudhatanii jedha. Kanaan booda mootiin Beezantaayil kan ture Hiraaqaal kiristaanota soomaaf sagadaatiin kadhannaa qabsiisee akka isaan gargaaran yoo gaafatee gara Faaresitti immoo duuluudhaan isaaniin mo'atee fannoo Kiristoosii qabee deebi'eeraa jedha. Egaa adeemsi fannoo baay'ee seenaa bal'aadha. Qulqulluu fannoo 714 waggaa 714 Yerusaalemiin erga tureen booda gara biyya Giriikitti fudhatanii kiristaanonni addunyaa mootonni eebbaaf hiratanii jedha. Kan gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos harki isaa mirgaa kan irraa oolte Afriikaadhaaf qaqqabe. Afriikaadhaaf immoo Afriikaa keessaa immoo Gibxiitiif kennamee jedha. Afrikaa keessaa Gibxiitiif kenname. Egaa akkuma beekamu seenaan isaa bal'aa waan ta'eedhaaf kutaa 14ffaa kanarratti fannoon Kiristoos bu'aa bayii baay'ee, dhamaatii baay'ee, dadhabbina baay'ee keessa darbee sadarkaa amma har'a jiru kanarra ga'ee jira. Har'as fannoon Kiristoos ari'atamaa jira. Akkuma Ayihudootaatiin, Fariisotaatiin fannoon Kiristoos yeroo sana awwaalame har'as seenaan fannoo Kiristoos akka hin dubbatamne, fayyisummaan fannoo Kiristoos akka hin himamne, kiristaanonni akka ittiin hin fayyine, nagaa kan dhaban nagaa akka ittiin argan, tasgabbii kan dhaban tasgabbii akka ittiin hin argan,
boqonnaa kan dhaban boqonnaa akka ittiin argan nagaa kan dhaban nagaa akka ittiin arganeef akka ittiin fayyineeti diinni har'as waadanuu hojjechaa jira. Waa baay'ee taasisaa jira. Waa baay'ee gochaa jira. Waa baay'ee sargaa jira jecha. Bara kana kaasee hanga ammaatti kan jiru gaafa laalluugaa fannoon Kiristoos callisee dhufee miti har'a morma keenyarra kan oole gatiin guddaatti ba'ee dhiigni Kiristoos irratti gannammee lafeen Kiristoos irratti cabee nuuf immoo fayyina akka ta'uudhaaf Kiristoos fannoo isaa kana humna akka nuuf ta'uuf nu kennee jira. Har'as fannoon Kiristoos qurumsa keessa jira. Isa qofa otoo hin ta'in warri fannoo Kiristoos baatanis immoo rakkoo kee jiraachuu isaanii asirraa hubachuun hunda keenyaaf nu barbaachisa. Har'as fannoo Kiristoos hin baannee hin jaalatan jechuu miti. Namoonni nu jaalatu jechuu miti. Har'as namoonni danuu isaanii nu jibbuu danda'u waa'ee fannoo Kiristoosiitiif. Fannoo Kiristoosiin baatee na duuka kan hin buune kan koo ta'uu hin danda'u jedheera. Nuti kan Kiristoos taane Kiristoosiin amanneerra kan jennu yoo fannoo Kiristoosiin qabannee deddeebinee fi deddeebine qofaadha. Morma qullaa keenya miti kan na jaalatu yoo jiraate fannoo koo haa baatu jedhe. Eenyuun kan jaalatu Kiristoosiin kan jaalatu. Kiristoosiin kan amane yoo jiraate nan amanas kan jedhu yoo jiraate fannoo Kiristoosiin baatee fannoon Kiristoos har'as qorumsa garaagaraa qaba jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in warri fannoo Kiristoos baatanis yeroo ammaa kana rakkoo fi gidiraa garaagaraa keessatti argamu jechaadha. Kanaaf egaa fannoo gatiitti kaffalamee abbooliin keenya gatiitti baasanii nu kennan kana qabannee ittiin diina keenya daabiloosiin mo'achuun dirqama kiristaanummaa keenyaati jechaadha. Kanaafidha fannoo Kiristoosiin baannee deemuu akka qabnu humna Kiristoos ta'ee diina keenya daabiloosiin kan ittiin injifannu ta'uusaa hundi keenya beekuun nurra jira jechaadha. Kanaaf egaa fannoo keenya hidhannee amantaa keenya eeggannee amantaa keenya hanga dhumaatti cimee dhaabachuun nu barbaachisa. Barnoota keenya kutaa itti aanutti amma wal agaruutti Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.